fakkaatee inni dalagmu sun haraama waan haraamaa dalayde waan haraamaa keessatti toobaa ama rabbii kee obboleessa mee cufadhu toobaa dura obboleettii tiyya aniifatillee ati obboleettii teenna ta islaamaati waan haraamaa tokko dalaguu waan rabbiin biratti sitti yakkisiisuyyuu kan namni si himatuyyuu miti waan haraamaa saniifate dura toobaa gama rabbii keetii deebita waan mubaaraka quban qabne obboleeyyan si waliin dalagan kunoo pirankii ka waliin dalaydan asirra jiraami hin balleessine dhiifama gaafanne jedhan atillee obboleettii an mana san keessaa si waliin achillee giddiin onna seensifte lama sadi si seenuu dide seen ustaaza seenaa itti seenimi waliin si waliin dhufne si biraan hafne maaliif bakka itti si waaman eegaatti dhuftee jette si waliin dhufne si waliin mana hidhamaa jirra bara nama yeroo hirribaati yeroon kiyya kun yeroo asirra taa'umnu tiktokaatillee miti amma rabbiif jecha nuuf jecha argitanii hawaasa taa'ee si kadhatu kana jecha rabbiif jecha irraa bahiitii piraankiin sun haraamaa dura san tooballee rabbi deebitee badii dhalli balleessaadhe naadhiis mubaarak naadhiif dhiifama naa godhu jedhi rabbiin argitee si kadhannee jirra. Nu didda jennee sin abdannu mana keetuun seennu akkana taate sibirallee ngeennu akkana sibicha mubaarak illee kanuma jedha yoo argiteetin inni hin beeka nama eenyumaanu bakka dhugaan jirtutti dhugarra dhaabbanna obboleeyyan kiyya kanaaf jecha dhiifama jedhiiti dhiifama horii godhaa sillachuu dhiifama gaafadhu ati tabiraa itti deebina giifti si gaafan itti deebina. Nagamu gifti Tabe Ustaz Abdi aja teriam bukan nama debati kan sirrit nama debati juga tapi rumit me giddina ani wantan gafa duwaay pranki timti pranki sun maal irratti naan jettano maali ko tinti ni ke inu dafani isu madunatti balleesse jira dafan itti mukadeen pranki kanatti godhe innis na gafachu anis gafachu lamma kiyyatu wal gafata innis na gafata anis nan gafadhan ustaz dhiifa mana godha innis na gafata anis nan gafadhan bakka kanaatu isatti gafata inni ne lalle ingafanna ati dhiifama jedhi ايش يفهموا عن يفهموا جدير ايش اسني ربي الرسول ده يفهموا جدير يفهم تربي جالته تقول جيفتين تربي جالته تامو مقا والبر ان ترينسا وسنتين انا سنتين وسنتين تربي برات وبلوم ما تسنتا كلي مبارك ولي قبدنتا مسكينه فقساني تنسن ديبي صوفي ربي بجتنا دي سجدي انا ربي بجتشي ربي بجتشو مبارك نوديس أنا كنت مفردين جرا وأنا اللي كنت مفردين جرو فين كقولي يسير أفنى ليش اللي واب مفتن اللي ربي بجتشر يزو بريتي وما أنت مفتسن اللي أنا تسنت مفتون كم مبارك التواب أستاذ وارد بدو ربي بجتشر إيسا مبارك ربي بجتشر نوديس أستاذ وارد بدو دي فما أجل والله بلو في إعلامي أستاذك يقالي وأنا قافك لسنا لكم أكلم ما تقولت نبرة بتريسكو نبرة بتني وامك أنا أعرف ما تقولني تقولوا في أمنا أنه كافته جرت أما دور الكتة ده وجنيان ناس مو الكهي سنرانيا دلوجرا ما الكذتنا وانتني قرآن ربي لنا هنتني جرتو سيرتي ما يفهم قافتو jedhamee namni dhiifama gaafachuu tiktookii irratti argeen dhiifama naa godhaati kun shari'aas miti. Ima balleesse yanni nama balleesse tumi manii mamu balleesse. Badiin itti mamee jennaan iyyi namni badii isaa fudhatee akkuma gaafa sobee maqaa nama balleessutti nan sobee tan maqaa balleesse jedhee dubbata waa lama sobdeetti tokko saarraa isin maallaqa sii kafaliimnaan jettan kafalee jennaan mubaarak birrii hatee kan saarraa birrii 100 deebisiise jette kun uummata irratti tokko jala qabadda lama wallahi isiin nan deebisiifne hin beekti uummanni hin beeka rabbiif jechan deebise lammaffaan madiinaa 350 irraa nyaatee qabnee deebisiise an jette sagalee isinii banuu hin danda'an waraabameen argameera mee eessatti madiinaan na himatte madiinaan fidaan kijiba jechuudha kijiba morabbi waan jibbe keessaa jechuudha tokkoffaadha kijiba lafaa kaatee qabnee birrii 100 kan saarraa deebisiifnee 300 salliqeeffadhe ustaaz madiinaan ofiisiitiif abudaabiitti si argaa jettee na waamtee kunoo
inda geeffatti ijoollee mariyaatti ishee godha. Wal arginee shufeerii ijoollee naannoo siitii wajjin dhuftee dhaabannee jirra. Mubaarak maal sii ta'u jennaan akkasii hojii hojjechuufanii yoo birrii qabaattan naa kennaa jennaan galataan naa kennite mucaan galataan hin deebiseefi. Wallaahi guyyaa lama nan gaafanne ustaas birrii 350. Galatuma ananii akkaawuntii kee kennadhee kunoo sagalee waliin haasofne siniif hin baasaa. Ergadha akkaawuntii kee jedheeni birrii isii akkaawuntii lamarraa galcheefi. Mucaan itti matte moo eessaa fuutee maallaqa Madiinaa deebisiifne jettee kijibana irratti oofaa turte. Sanaan duras viidiyoo adda addaa irratti hojjetaa turte. Balleessuu qabna jette. Eessanii balleessuu qabna maalii viidiyoo dhaan jira. Yaa ustaaza kiyya. Dhiifama nan beeku. Dhiifama simbool ittiin dhaaddattu tun ta'een mucaan hin dhaaddatti. Eessanii hunduma beeka mucaan hin dhaaddatti. Dhaaddannaan ilma namaa kabirraa yoo waan jaallatamu miti. Hin dhaaddatti ana jetti. Wanni hafiza alquraan hin gubata jedhameefu ana qara'ee keetti yoo jechuun ana yoo jedhedha. Walumaa galatti viidiyoo naa baasa nan sobe kijiban irra kaa'aa ture jettee dhiifama naa gaafattu akka garaan na qabbanaa'utti. Hin taane dhiifama akkanaan qeebalu dhiifama naa godhaa ustaaza kiyya. Ana qofaa miti hordoftoonni koo guutuun na waliin deemee gubataa ture. Dhageessanii nan kijibe jettee kijiba si hin dattimtee gurra kiyyaan dhaggeeffadhee dhiifama godha. Galatooma ustaaza kiyya. Dhugaan dhugaadha gaa. Ana akkattan beeka ustaas. Lakkii ottan immoo abbaan barbaade na arrabsee narratti inumaayyuu lubbuu kooti isa gaafatama jettee lubbuusii dhageessanii lubbuusii akka waan an harka jiru lubbuu kooti yoon du'e isa gaafatama Oromoo jettee narratti viidiyoo hojjette siniin bana ustaaza dhaggeeffadha. Intala shamaraati ustaaz utuu argitanii sheetamaam dhiifama naa godhaa malee utuu viidiyoocha argitanii ilmoo qabdu waan ta'eef isin hin beeka waan ta'eef rifattanii maal ilmoo durbaatti maaliif akkana godhe jechuu keessantu mala. Sheeka meeqat argee harri duniyaadha boraakiraadha hundi keenya iyyuu hin duuna. An dhiifamni siin amma na gaafatte nan quubsine. Mubee yeroo tokko na haasofsiisi waan sitti maafan. Utuu kaatee naa piraankiin godhetu sana dhabamte si uummatu qabama. Fakkeenyaaf utuu baddee beekamaadha. Lubbuu mataa kiyyatti siin qaban siin fuudhee gadi baa beekamaadha. Tuunni akka baddee sababa ta'ee sababa sanaa baddee anuu siin qaban jedha. Si uuman qabadhan akka kiyyatti isuma balleessan jedha nafsiyyaan kiyyallee naan fudhatu beekamaadha kun. Garuu waa tokko ittiin sitti hima Mubaarak akka wallaalummaa tokkotti. Ilmoo durbaati beekitaa. Sammuu akka dhiiraatti tilmaamtee yoo waliin fakkeenyaaf badii guddaan utuuta akka carraa lubbuun si balaa'oo ittiin darbeera ta'e nafsa gadaa si uuma qabama. Si uuma qaba jireenya kee irratti yaaddoodhuma ta'a jechuudha walumaa galatti yaaddoodhuma ta'a. Garuu wanna hubachuu qabdu mucaan kun shamarradha dhiira miti. Jarjaruu dandeessi hubannoo dhabuu dandeessi. Akkaataa isiin itti hubatte dogoggora ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf ilaalcha si gaafan ilaalu adeemsa si jalqabaan harkaan wal dhayan harkaan ammoo jechuudha. Kayitiin si jalqabaatiif himannaan ammaa kun gargari. Garuuti haa ta'u malee durba si galee ilmoo durbaatee obboleettii qabdaa na caala waa'ee durbaan beektu haadha qabdaa rabbi raamata godhuu fi obboleettii illee qabdaa nama biraatii illee sagalee taa'irta namni dogoggora si galee waan hunda ana fakkeenyaaf si walitti dhufeenya hariiroo hin qabu. Si galee amma fakkeenyaaf si walitti dhufeenya qaba malee isi faana hariiroo amma kana keessoo walitti dhufeenya waan dubbadde hin qabu si waliin. Akkuma nama tokkotti nan beeka jechuudha barbaadeeti hariiroon qabuutii waliin jechuudha hariiroo cimaa. Garuu waan immoo shamarrummaa irraa mul'atu yookaan dogoggora siillee amantee fudhachuuf waan itti ulfaatu wayitu jira. Maaliifi fakkeenyaaf intalli kun si injifattee jechuun miti beekaa deebiteeti. Si mo'attee galtee jechuun miti. Jalqaba kana maatiin si gaafatte miti amma immoo saba maaliif akkanaan jedhee jedhaa jetti. Kunuu hubannoo dhabuu siin argees keessatti si galee jalqabu waan sila sitti meera yoo akka namaatii gaafattee ta'e arrabsuun hin barbaachisu. Gara fuulduraatti akka namaa gaafatta taanaan si arrabsuun hin barbaachisu oo dhugaa ta'e arrabsitee akka hin jiru balleessuu yoo ta'e malee atu akka balleessuu yoo ta'e malee. Garuu ati immoo wanti ati gochuu qabdu isheen shamarraa ati dhiiraa ati namaafuu furmaata taataa isiin namatti rakkoo ta'uu dandeessi jechuudha. Fakkeenyaaf utuu baddee dhuguma piraankiin sun ajaa'idha. Lubbuu siitii si uumatu gaafatamaa si uumatitti gaafatamaa firri siillee sinniisu waan si ajaa'ibu. Isuma akkana godhe jedha. Isuma akkana godhe jedha. Garuu sun dogoggora kana hojjechuun sirrii miti. Atis immoo obboleettii kiyya
waan akkasii hojjechuun Umma galatoomi waan dubbatamuu qabu firqitti baate dubbatte garuu immoo wanni mubaarakiin keessaan dhufee keessaan dhufee isiidhaan keessaan dhaqee wanni inni si arrabsee keessaan nadhiisiin jedhee yookiin waasiin jedhee sitti dhaaddatee maal jiraa jedhini kilmaa tokko itti barreessee hin beeku bar lafuu maagaatii. Ani waan hunda ilaa mubaarak ani amma fakkeenyaaf ani immoo isati jettu kana miti waa biraan hubadhe malee sii galee isati jettu ol badii biraan hubadhe immoo badii biraan keessa hubadhe badii biraa jiru badii kan biraa jiruun keessa hubadhe kana qofa osoo hin taane jechuudha. Isa kanaaf ati wanta ati gochuu qabdu wallaahi natti dhufeenya qabdu isiin yookaan naa dubbadhu hin jenne eda qofa itti bilbile amaddiin hin bira taa'e jechuudha amaddiin asirraa iyyee jennaan. Itti bilbile amma sagalee ati sileetti isaa rabbi qalbii koo balleessu na jala jiraattis hin beeku natti ergiteettis hin beeku waan isiin natti ergite dhaggeeffadhe hin beeku isiin sitti ergiteetti garuu amma dhaqee ilaala innaan asii bahe jechuudha. Ati maal goota ijoollee shamarraa hedduu dhaabar shamarri baru utuu isiin nama arrabsituu fa'aa utuu isiin simuwadde kaa akkas fa'aa itti dhiiftee biraa deebitan ul'ataate beeka maaliif aamiluma siitiif jechuudha. Na waan hunda qiimii ittiin qabatanii tarii boris siin loluu dandeessan irra qofa miti. Waa'ee shamarraa immoo anaan na caala beektaa anaan na caala hubattaa mala shamarraa jechuudha. Waa hundas dhiisee hirruma keessatti bakka isiillee dhiifama siina jettu asillee akkuma nama tokkootti akkuma namaa bu'aa buusu tokkotti akkuma immoo shamarraa tokko rakkannaan bu'aa buusu tokkotti dhiifama sirraa qeebalee atillee bakka waa jettee ta'e ayyee obboleetti kiyya dhiifama jettee wal geggeessuu wayya malee mubee kun shamar siigalee wanta borrakkattee sitti dhuftama. Fakkeenyaaf borrakkatteeruma sitti dhufuun mala. Si'uma kanatti jechuudha. Si'uma kana deebi'ee siidhaaf furmaata ta'uu danda'a. Namni biraan jiru. Si'uma kana bor deebi'ee siidhaaf. Isa namni amma fakkeenyaaf namna siifachuuf kana hin jaalladhu amala kiyya keessatti. Maaliif beektaa awwallaa billaahi mubee hin jaallaan malee dhimma kana keessa hin seenu. Fakkeenyaaf jechuudha. An dhimma fakkeenyaaf fakkeessaa kana hin fedhu. An dhugaanuma amma mucaan badii siin qabdu argeera. Badii dhumti jalqabaa suni dogoggora fakkeenyaaf waa'ee haqarratti falmamaa ture sun naan taane amma jechuudha. Sakarafi dhiisii fi ilmoo durbaati badhaasotoo noolinii qiimii sitti hin barbaadinii isiinuu badii kana hubattee akkasiin dhiiftu kabaja gaafannaa isiillee dhiifama siyaa gaafattu atillee waan jette yoo jiraatte obboleettii koo jedhii bakka sheekallee badaan tursiisin jechuu barbaaddeeti. Hangama kiyyaani hanga hin fakkeessinuudha duula osoo hin taane nageenya barbaanna waan jedhan irra dhaabbatanii akkasii ka xumureera mubaarak waan jette jedhii ustaazaan carraa kenni. Akkas. Mubaarak deebina tokkummaa barakadhu ati mucaa xiqqaa doobumaan dhufeetiin inni hunda bira taree yaadan maashaallah yaadni kee bilchaataadha. Kabajaa haadhaaf kennu, kabajaa obboleettiif kennu, kabajaa haadha warraatiif kennu, ilmoo teeta dubaraatti kennuuf. Alhamdulillah dhugaadha sammuun nama dhiiraatiif nama shamarranii waliin qixxooytu. Ergaan rabbiillee immoo wasiyyaa dhaamanii osuma namni yoonni jedhu gaafa lubbuun isaanii dabritu. Ummati as-salaa wa ma malakat aymanukum jan ummataki ya salaanni waajibaa salaatuun amaanaa isinitti haa ta'u eegesi wanni harki keessan han urfatte jan sunni dubartoota namni kee ustaaza kiyya qaali ustaaza koo sheetamam viidiyoo isinii bana ijoolleen dhaqanii dhiisii mubaarakiin jedhanii naan eegittii kanaan dhiisii mucaa miskiina naam jennaan hattuudha jettee jechuudha. Dhageessanii hattuudha jettee warreetii mubaarak jettee ilmoo namaa jechuudha nama bultii qabdu. Isinii galee warreetii mubaarak jettee ijoollee arrabsitee ummata na jaallatu guutuu xiqqeessitee. Dhageessanii kanaafuu ummatuma na xiqqeessite irratti mana koo banee jennaan mana kootti dhuftee viidiyoo banattee dhiifama naa gaafattu. Ummata koo gammachiiftu. Mee takkatti masi gaafatu. Abadan ustaan yeroo gaarii qabaadhaan dhiiseen deema na tuffatteedhaati. Haqan qabaa. Dhageessanii dubartii tuffates jedha. Haqan qabaa. Nan zolloomame wallaahi angiftiin zolloomne kunooti. Lafaa taatee ergama qabdi dudduuba si ergama jira. Dhiifama na gaafachuu barbaaddi? Kottaa manan banaa ummata koo dhuftee dhiifama gaafattu ana qofaa miti. Ummata walitti qabdee warreettii mubaarak jettee dubartee akkasii maqaa balleessite giftiin. Yoo isa jaarsummaa dhugaa ta'e akkasi. Lakki yoo jettan immoo ustaaz hin taabinaati an deemeera nu tuffate naan hin jedhina. Isin naa rabsuu itti fuftii kakatteetti ustaaz gastii koo dhuftee maal jette beektu? Wallaahi jette umrii koo guutuu sira gaxaa ta'a naan jette. Yoo na raggatte
rizqiin isiin irraa adda warra kuutu jedhini nama kudha torba dhufe har'a isin ijaaran warra kuutu wajjiniin kan waa tokko namni bira hin jirre jechuudha. Yoo rizqiin koo harka giiftii ta'e nan dhaba. Nan zollomame nan miidhame mee giiftiin mubaarak kanaan dura jecha tokko saree naan jedhee yoo isin jette isin dhiifamni irraan baqqoo dubartiidha. Anatu mataan dhaabatee ustaas isin fuulduratti lafaa kaateetu lafumaa kaatee na jibbiti ani immoo nama lafaa ka'ee na jibbu baay'ee jibba namni namatti siqee nama laalee ustaas namoonni hundi baay'een kanatti maal naan jedhu jettu yeroon fuulletti kan yerootti si argu wallahi ajjeesi na godha naan jedha garuu yeroo namatti siqee si argu immoo nama akka beektaa taate nu badhe isiinuu osoo natti siqee ilaalte tarii akkatti nama jibbu jira lafumaa ka'ee utuu natti siqee na argitee waan naan jettee nan gubu kanaafuu hawaasa koo kabajamu ustaazas mufachiisuun barbaadu yoo tokkos mufachiisuun barbaadu namas mufachiisuun barbaadu an namaa olii miti nam miidhame yoo dhiifama dhugaa gaabbi la dhiifamni ustaaz dhaggeeffadha ustaaz isinii jiruudhaa waan dubbadhu fandhiisi namni zollomamaaf rabbiin gidduu sheekni hin jiru ulamaan hin jiru eenyuun hin jiru annan zollomame na zollomuu fudhachiiftanitti yoo ta'e dhuftee na wajjin viidiyoo baatee mana kootti mubaaraka obboleessa koo rabbiif jecha dhiifama naa godhii sitti balleessee jiran nana jettu viidiyoo baate yoo dhuguma zulmiin itti dhagahame namni nama zollome ko viidiyoo namni nama zollome ummatatti ba'eeyyi obboleessa koo kana zollomeera namaaf jecha miti rabbiif jecha dhiifama gaafadha itti balleessee dhedhe miira gaabbiitiin nama gaafata malee taggoo sa'aatii lama guutuu isiniin taggaatee dhiifama gaafa dhattanii kadhattanii dhiifama maal jetti borba beektu na kadhannaa mana ustaazotaa jedhee dhiifama godhe malee jettee mucaan kun isiin dhiiftus miti dhiifamni akkanaan jiru hangara kootiin dhiifama siis xiqqeessus miti dubartiidha kabajan qabaaf na kagoolna jetti. Mana isaa sinnaquu kabajaa keessaniif rabbiif jecha afootoo dheeraa mubaarakiin ija isaa yoo norgu maaliifan mana isaa dhaqan naqwan afootoo dheeraa siniif jecha rabbiif jecha kabajaa keessan ammas. Ayyee ustaaz rabbina gaafatu dhiisaa gaa. Dhiifama kadhaan fudhu. Zulmii haati koo tarrafamtee abbaan koo qabrii keessatti tarrafamee musammaan dhaggeeffadhaa ustaaz musammaan ilmaan danuu qaba jettee abbaa koo qabrii keessatti ka ulamaan hajabdu samad ijoolleen gaatara hajabdu samad hin beektu rabbi rahmata isaaniif godhu hajabdu samad du'a nawwee jedhani musammaadhuma siin musammaa jettee xiqqeessitee waamte sana hajabdu samad gaatara rabbi rahmata isaaniif godhu daanyaan biyya guumaa hajabdu samad gaatara jechuun ustaaz hin beektu sinis hajabdu samad gaatara guumaa jechuudha du'an hawwee jedhan gaafa abbaan koo du'an wallaahi summa wallaahi jechuudha du'an hawwee adda haji musammaa jedhanii waamanii kunoo laala ustaaz ilaala kunoo la ija keessanii ilaala qabrii keessatti abbaa kootiin musammaan ijoollee baay'ee qaba ilmoo mubaarak beektu mucaan kun narra turteetti ragaa guutuun qabaan ilmoo mubaarak beektu ilmaan koo lakkaa turte isiin bubbulteetti harree duniyaadha buraakiraadha waa siin hin jedhu rabbitti si dhiifadhe nama dhimma kootiif dhimma sitti galu rabbitti kennachuufan deema isiin humna qabdi naa zollomtu rizqiin gara keetii miti gara ustaazota muluu biyya duniyaarra jiranuutiin natti dhufu yoo jiraate natti hacitu si miti jechuu kooti ustaazota jechuun warra rabbiif dhaabataa bulu jechuudha yoo rizqiin gara namaa ta'e narraa hacitu dharraa kaase sinii galee natti deddeebi'e keessattuu ijoollee keenyaan natti deddeebi'e dhiifama naa godhaa dhiifama akkanaan hin qeebaluu wassalaamu alaikum fiteera. Wallahi ishee tamaam ani immoo yoonan isin hin kiisin yoonan isin hin kiifne ishee tamaam yoonan ulamaa isin itti waame isin hin kiisne an namayyuu miti islaamas miti an yoonan isin hin kiifne abbaa kooti isin nama tuffatamuu miti nama jimmaan keessa deemee bakka hunda dhaqee quraana mataatti baatee qoodaa jiru nama shariikaa quraana banuudha olii gad deemaa jiru natti hin qabamina keessa koonna cabee nama an malaayikaa godhee nan uumne rabbi wallahi isin hin jaalladha rabbiif jecha an malaayikaa godhee rabbi nan uumne ilma namaa na uume qalbiin na cabee jira qalbiin koo kanatti hin fayyu fixadhe. Mee carraa naa kenni leenca kiyya rabbi si haa jaalatu dura namni wama jaalatu tokko yoo rabbiif jecha dhiise
maal jaa rabbiin qur'aanatti dubbatee lan tanaalul birra hattaa tunfiquu mimmaa tuhibbuun jedhu waan jaalattan tokko waan qalbiin keessan isin jabaate tokko yoo rabbiif jecha argitanii dhiiftan yoo rabbiif jecha waan jaalattan tokko kennatan khayritti geettan sanitti waan san gootan malee toltutti hin geettan atamma mee mubaarak isin agarsiin jette waan isin siin jette kana yoo rabbiif jecha akka giiftiitiif miti isin namiite miidhama rabbiif jecha akka rabbiti irra naa taruuf jecha rabbumaaf jecha dhiise jettee yoo rabbii keetiin sababa sanin dilii ati quban qabne ka takka namni sitti hin beeyne ka rabbi malee namni sitti hin beeyne yoo rabbi sii dhiise maalu rabbi irraa ajrii xiqqoo argatta isinis immoo hin balleessine hin jenne obboleessi hin miidhee garuu waa walitti wanni isin godhu jira haqiiqatti wallaahin mubaarak dubartiin na jibbiti kaati jettu kana namni wal bira dharkee waliin dharkini wal jibba malee yookaan sada waan namni namarra himutu argiteetiin namni hedduu namaa deemee kun akkana jedhee nama himurraa wanni jedha malee namni walitti taa'ee waliin dhufee waliin taa'ee jedha mubaarakan raasatti sodaataa ture dhufee nu bira dhufee biiroo kennan dhufee waliin teennee nyaannee waa hedduu waliin daleennee waa hedduu waliin mari'annee nama walirraa nyaatti wal beeyna lolluunis nuu lama jechuutti abdanna yoo argitee gorfannillee nuu gorfama jechuutti abdanna si abdanne amma abbo halkan akkanaa teenne wallahi amboru umraa godhuuf deemaa jira kun amma boru madiinaa deemaa iftaan immoo harama seenuuf deemaa jira jum'aa harama salaata jedhee amma haaliyya magaalaa riyaad jira boru silaasaa kan amma kataa'uu hin qabne haqiiqatti mubaarak giiftitu isitu mana na seensisee waan araara keessanii haasaniif ka'eetiin bakka kana dhufe amma isin lachuu isin kadhe rabbumaaf jecha mubaarak atis waan beellama gootee viidiyoo naa waraabdu malee irraan bu'u jettu yoo rabbiif jecha viidiyoo san waraabanis achuma irra taa'u obboleessi yoo waraabdallee homaa siillee hin dabalu wallee waallee sirraan buusu waallee siin dabalu rabbiif jecha yoo irra walii tartaniitiin hin jettan rabbi irra isinii tara isin lachuu isin kadhanne isin lamaanuu amma isin kadhaan yoo aareetiin hin bahe immoo anuma maata wanni achi nakiiftullee bullukkoon ati na ufiftullee maalillee naa uumaa bu'aa naan qabu yoo rabbiif jecha yoo dhugaan na jaalatte rabbumaaf jecha irrumaa dubbima tana gattufti akkaan cufa tufanii bira taranii bira kutu isilleen obboleettiin tiyyees mubaarakiin waan mana isaan seenu jettuuf hin qabdu har'aa achi akka hedduu keessanitti namni hedduu keessan hin haasofne rabbiif jecha walii dhiiftanii obboleummaa islaamummaa waliin mari'attanii rakkoo jalii waliin hawaasa keessanii hiikuutti irratti akka deemtan isin gaafadha irruma deebi'an mallee. Rabbumaaf jecha qalbima qulqulluun rabbii boruu fuuldura isaa dhaabbannu rabbii boruu guyyaa qiyaamaa qullaa nu dhaabu saniif jecha walii dhiisaa waan isinitti haasamu waan namni ebalu akkanaan jedha akkana waan isin siin jette san namni yoo likki keessa gal namni yoo aareetiin hin jedhe wanni waliin hin jenne hin jiru wanni waliin hin jenne hin jiru namni yoo aaree jedhe uuma fedhe jira laakiin eega beekeetiin hin qabbanaayee jedhee balleesse walitti balleesse jedhee dhiifama ol gaafatuudha. Isilleen dhiifama rabbiif jecha si dhiisee ulama afuu jecha dhiise jette atillee dhiifama nuu godhii fi obboleettii tiyya atis hin balleessitee itti maalii jettan maalii firaankii jettan irratti dalaguun badiidhallee balleessallee rabbi biratti si gaafachisa jenne rabbiif jecha nuu dhiisaa isin lachuu ammana kana keessaa iyyuu hin baanu manni kunis keessanuma manni abdi asirratti manni eenyuti amaani ishi manni kunis keessan mubaarak manuma keessi mana Ahmad keessatti mootonni kunoo tokkummallee dhufee asuma keessa jiran hundumtuu sanuma qabdan yoo asiif jechu bakka kanatti walii dhiiftan rabbi isinii dhiisa rabbumaaf jechu walii dhiisaa isiniin jedha waan qaxariin rabbu mubee miidhamaa taatus jedhamanii kan dhageeffatu dhiifama nama dubbataa jiramu ijoollee namni kun abbaa keenya akkasumas immoo ilmi rabbii barsiisu kabaja gochuu mubeen deeme gaafa jettanu isaan nama guddaadha mubeen isin jaalala kabaja qabaaf isaaniiti warri deeme jettanu jechuu barbaadeetan namni kun nama quraana rabbii qomaa qabudha nama barsiisaa amantaati nama akka qoosaatti jalaa deeme jettanii ijoolleen ilmoo taatuuf isin isaaniif jechuudha eeggachuun barbaachisaadha jechuu barbaadeetan maaliifi isaanii akka ilmoo isaaniitti mubee gorfachuu danda'u loluu danda'an naasirraa jechuu danda'u jechuudha. Mubees immoo maatii kabajarraa waan dhalatee fi nama guddarraa waan dhalatee fi nama guddaa dhiirratti gatee nama ba'u miti hin beekna waan ta'eef nama guddar kaaba'ee akkas jedhu miti jechuudha. Isin fakkeenyaan namni nan arguu jettanii jechuu dandeessu garuu mubee namni waan arguu fi kabaja namaa qaba. Kabajni namaa waan hunda dursaa utuma naraaromne immoo akkuma kabaja godhaa jiru kabajni cimee itti fufaa jechuudha. Naa warri deemi jettanuu nama qoosaa sirriitti hin fakkaatin kun abbaa keenyadhaa barsiisaa keenyadhaa waa hundadhaa jechuudha. Ishee tamaam jechuudha.
kan akkasitti hawwannu anutu anaati gaa utuu na ta'e beeka anan taane badaa ofiifanii araara dura bu'ee dhiifama jira utuu abbaa dubbii osoo hin ta'e ofii kiyyaafanii ol ka'ee dura dhiifama miidhamaa ta'e illee jechuu barbaada. Oo walitti araaromne illee gara fuulduraatti amaanaadha waliin arrabsinaan jedhanii yoo araaromne illee waliin arrabsinaa. Lakki tokkuma. Dhiifama naa godhe tokko Mubaarakna dhagaarta miti sagalee koo. Gonkumaa biibii wanti fedha yoo dhufe sagalee abbaa keenyaa kana irraan darbini yaada isaanii irraan darbin. Mucaan si hazullumtuu gifti naga fedhe. Si hazullumtuu sichirratti waan fedhe sirratti raawwattus ammaaf dhiifamni silas kan eegasii darbeedha miti kan tamma gootu. Kan eegasii darbee irratti jecha isaanii isheetamaaf kana dhagayiiti dhiifama godhii fi deemi. Ani gifti hin beeku laaqunnaa gara. Sagalee garuu akka yaatti immoo sitti muna ni madda. Sagalee isaanii irraan darbin. Si kadhataa jiru jaarsi kun taane. Sagalee beemee du'aa moo Yuusuf godhannu waa biibiyanaa. Gifti sitti waan fedhe gootee foonta isaatu sin jiru dhiifama godhii fi deemi. Kasichitti isiidhaaf rabbitu beeka waan sichi gootu. Ka amma duraan darbee irratti sagalee isheetamaa irraan darbinii adaraa dhiifama godhii fi jedhan akka gootti. Maaliif namni kun nama guddaa akkuma tokkummaan duraan irratti dubbii bal'aa dubbatee ture. Sini galee sana deebinee wanti nu haasofnu hin jiru yeroo walitti hin gumnu jechuudha dhiifama godhimuu beekan. Jazakumullahu khair barakat. Mubarakin godha inshallah rabbi barakaa itti haa godhu maqaayyuu maqaa mubarakee qabaati maqama kanaafuu jedheeti rabbuun maqaa kana filatee sii kenni maalati nama barakaati jedhee rabbi maqaa akkuma maqaa keetis haa taasisu bakka ati geettu rabbi barakaan haa seentu waan silaati osoo isiin viidiyoo dalaydeetiniin argattoonni isii dabalam tokko illee hin jiru isiin osoo viidiyoo dalaydee mubaarak si balleessi akka jettee sujuuda goote uummanni ati argattu wallahi waan dhoysaan rabbiif jecha ati dhiiftu tanatu irra sii caala wanni rabbi biratti sii guddoo tana. Orma sajala taa'eetiin komentii barreessee akkasitti kadhattee sana gurra isaanii seenami gurra rabbi si seenu turre si caala mubaarak waan argite isiin miidhamni isiin simiiti ati rabbiif jecha dhiifte rabbi si dhiisutu si caala rabbiif jecha dhiisii edana mana kana keessa hin baannu kumaaf 300 as keessa jira kaas jiru kunoo ni gahaa rabbi si haa dhiisuu rabbi si kadhannaa multazamin jala dhaabbadhee rabbi si kadhaanis inshaallah jum'aa leelii jum'aa umraa godhuuf deemaa jira. Yoo rabbi fedhe rabbi sillee asaa dhaabu ramadaanuma baranaa kana isin hundaa rabbi fide isin haa dhaabu irra dhaabbatutti hawwii qabdan rabbi sii kadhannaa abboon hin saalfachiisin kaamma bakka yeroo irraa fixxee jettan magaalatti guddifta jedhee yaade mubaarak. Ulfaadhaa murii dhaasin darbu murii keessan nu fadhiiressu. Lammata safara keessan hunga wanuun seenu ani lammata tamarraa tannan fureema. Guddoon kun ta'e qabne akkanatti si kadhateetu. Lammata deebu. Fiiga badhabeetu. Mubaarak sagalee irraa eeggadhu. Tokkuma. Gogo rubeen odeessi ka rabbi si haa dhiisu. Wanda fati rabbi jecha dhiisa galee. Rabbi si dhiisa edanuma rabbiin diini duniyaallee rabbi si haa milkeessuu nama sitti fuullee nama aduu laalee rabbi si haa taasisu. Min jedhe ustaaz. Min jedhe. Wannan dubbadde kee انتهى jechuudha. Mubee kana wallahi habibi. Miidhaa waadhati bartee garuu waan an dhugaa rabbisitti muudhaaf namicha sheetamaam kana irra darbuun natti ulfaate baay'ee natti ishee miina qabsiisa habibii koo. Giiftiin bakka nutti isidhaas miidhuu dhageeran isidhaas osoo illee dhageeran. Dhugaa dubbachuuf jechootaaf gochootanii dhageenyeef sirraa nagarre isirraa dhageeran gaazexii isin haasa'u turatti. Sigalee sanuma hundayyuu dhiisii fi shee kanaa jecha dhiisii irra darbiin sin jedhaaran. Maalin inni jennaan barri obboleettii kennaa. Laamee waa tokko isinitti hima. Namni kun waan nama gaafate dhabuun qabu. Kan nageessisa. Mubaarak ergee jennaan gaafa janaaza qarshii 600 keessa kiyya baasee akkaawuntii kiyyarraa baasee janaaza foozii rabbi si araaramu fuudheetiin hin jimmaan deeme. Wallahi halkan keessa sa'a lama jechuun sa'a 8 janaaza waliin nu qabanii haga namni warri ijoolleen waliin jiran hin beekani. Wanni sun hundi godhe Mubaarak na ergee jennaan malee ani obboleettii ta'e na dura hin beeku. Gaafa isin dhibamtillee isa sagalee taheefi baasee gaafa isin janaaza isillee isatu nu ergee jennaan irra dhaabbanne fuudheetiin hin jimma deemullee qarshii kiyyallee kiisii kiyyaa baasee deemuun
abdii mubaarak malee nama naagalcha jedhee nama tokkollee namni waadaa naagalee jedhe hin jiru. An ergaa keessii gaheetiin hin janaaza qabnu deemee sirraa qabbari ati immoo ati intala dubiraa tanaaf argiteetiin dhiifama si kadhanneetiin sirraan dhabnu waan biraan dubbatiin rabbiif jecha dhiisinaa jedhe yookaan anu lammata nun deebu safara keessanitti maal godha. Afwan. Ustaaza isin nama xiqqaa miti nama guddaa abbaa ilmooti nama seera tarkaanfachuun hin jabaata. Tuma kusi kophaa keessan taatan iyyuu wallahi jecha keessa irra tarkaanfanneetu sinasii rabbii jedhaati jettanu seera tarkaanfachuun hin jabaata. Garuu gaabbiteetti mucaan kun gara fuulduraatti akkam ta'a. Ustaaz. Waan sin jedhu isillee nima jedhe wallahi. Ayyee mee isa gara fuulduraa dhaggeeffannaa dhageessanii akka maqaa kiyya kayriidhaanis ta'e hamtuudhaan akkasii maqaa koo waamne waadaa galchiifadhaa dhageessanii san booda ayyee hin dubban rakkoon qabu. Gifti maal jettan? Gaabbiteetti waan darbeerraa. Ayyee isii dhaggeeffadha. Warra jala deemtanii ustaazaa walitti buusuudhaan ustaazaa jettanu ustaazaa bara HMB harkaan nyaadhee dhuge. Borsaa isaaniitii baasanii naaf feeran akka namaatti kabajaan mucaa foozeeti wajjin wanti nu walitti dhufne rakkinaa fi ustaazaa wajjiniin. Gaabbiteeti immoo nadaama qabaachuu qaba namni dhiifama gaafatu an shari'aan immoo ustaazaa jiru. Moo akkuma ustaaz dubbadha. Yaadichis yaada sirriidha. Maal jettaa gifti? Gifti. Dhagaan jira waanuma. Amma booda ila waan dabree jira ka dura inni illee siif rabbi jecha jira. Atillee waan mubaarakiin tuqu amma booda obboleeyyan akka obboleeyyan waliin dhalattee walii taatanii har'a mubaarakiif tokkummaa خير رتول تمام كيف ما واندر بتيجا بديتا جيفتي وجراني إيه كان جدين ما تجرا سنة تجا بدي فمنو قدو سجافنا كنو مبارك جد درك سيسا جرين فيديو نهاور أبو مجرا فيديو نت فيديو وراب دون فيديو إيش وراب سمن لينجرو كان ما تربي جت نو إيش كل مر جت وان بلسيتن هم بلسي مبارك ربي جت نا إيش جرا أسي أشوف بليوم ما تسن إجارة وبليوم ما تكلم تقدو كسنسين فوجدت وبلسيت مبارك نم ندو ديمو متي فمبارك تلاقي جفتي ما كان نانجت هم بلسيت كمبارك مو يوان أرجتت من النجري ما كان نانجت هم بلسوا لي جراني وفي ادو في تولي فتأتن أفي أكاسي سين ربربان نجيفتي مال جتان يا ربنا هاسو يسوي مال قرانا من هندو مايكي شفتي أي أزو أني فرانكي سنوجد شو في بالليسيرا وابرامو إن شاء الله وابرامو أنتو كنتنو بالبراك أم نجر واي فرانكي سنارتي ربي بجتشا أفوتو قولي جريرا ربي بجتشا jechuun duraanii gifti ifama taadaan qoodduun jiru gifti sheetamaam ifama jedhana kenna sheetamaam abbaa koo dhiifama gifti jechuun duraa mucaa kana xiqqisaa turte sin gaabbisiisu amma laa sheetamaam asitti sadeemsa keessatti waa gochuu qabne falmata sheekina dubbatan duris qoy kaati jalan galin kashi falmata al tokko jedhe sharteen gaadhee ka'e maaliif ammoo hin harkaa fuutan seetammoo sheek ustaazni inni isaan beekan sagan rabbi jechaati inni muuxatamaa jiru waa biraati firaankii hojjechuu kootti dhiifama inni kaanoo narra rafamaa ture viidiyoon tuulamees jala jiru inni sarrafamte waa'ee maallaqa namni si himate walitti seeratti malee waa biraatii miti waa'ee maallaqa sanarratti malee koo wanti biraa wanti ani ibsi walitti nu fidan jiru dhiifama si gaafadhe kalaasa isa kanaaf isa waa'ee piraankiitiif si galee kan biraa immoo waa biraa maaltu jira se meeqoo yaa jamaa an sheetamaam irraa xiqqoo gaafii qaba sheetamaam dhiifama irraa ta'a dhiifama irraa ta'a wayni sin gaafadha haqa namaa zollumuu irra caalamoo ilma namaa hamachuudhaa fi foonsaa bakkeetti nyaachuu caalamoo zinaa gochuu caala si kana lafa naa kaa jedhame kunnun namtu dilii gurguddaa irraayi dhageeffattanii marru dilii waan rabbi biratti nama argitee saalfachiisu sadiin wadda qoodda namoota hin jiru
كارجتين ما همتس فون ما نياتي مع سياد اللي ورقد الرأي كارجتين ما كان ما بلسس جري ورقد مرة خاهم جتشون كن دمتو مع سيا ربي برت يو أبان ما نسينا أرجتين ربنا ما نكون دندن وني ورقتين مع سيان وني تراكاني كونتي مع سيان وني بفرانتي وفرانتي ظلمي مسونيس نما زلمو إسدوا مو مكان تاني نمر كون مكان تاني دكتسولين سونيس ظلمي ما ظلمي ماركتني كان أبجد هندو حراما نمن إسلاماتك ونمن أمنتاك وتوك أمنتاك وان أمنتاني سافالي سون نجرو كان أبجد إسلتشو ربي فجد إيسا هم بلسيتني وان بلسيتن إسي ون دك ودي أن كان بلسي كان بلسني يتنجرو وني أتدلي دي كإسا حمد اللي بديما كم أرجتي برانكي جتك جبان رواكت اللي بديما كم أرجتي أزورت وان نمني إسحامة اللي نما صدقا إذا سونس بديما إن اللي مويو جيفتين نت أرجتي أسندرتو نتين كلو يتناولين هاسويتو ألتين همت تجريت كون نجرتها سون اللي بديما كان أبجتش بدي جرو بدي ران لاكنو ربي فجتش لما جرت كجمع سات جروس كيسلين جمع سيت جرت ربي فجتش وليد إيسا توقف كيسا نمبر وني الرحم بفتوكم جرو أيوة أستاذ أيش أستاذ لي كونوا قلاتي دمو جرين ترتني ربي بجتش أفوتو لله كيسو ماني أي فوتو ري رب غافر دي ردي سيهالي مبارك نديفته شيء تمام مبارك أفري تمام تمام كونوا قلاتي أقعدوا باكو ربي سنيالي سنشي تمام إنك والله زمان أقولاتي والله نتلفاتا سني في الفيديو اللي تاسون مالي النمنا اللي في جد نتلفاتا كيسان إيساتي أتوا ملء ورب الكعبة مباركين نما كان هندر إيساتي توكتين كيسان نمنيس كيسا جدو وانتم تنماس كيسا جدو نمي توكو قفتين مباركين قبون دندا غارو جيفتين كون إيكاتو ميتي أكتر ألا أني نيو اللي تدور بافا مكا كبان دوبرتي فان قادري كبان جيفتين كون مو أكنا ما وان جلك أبوتي إيكاتو ميتي أكنا ما بدي أبوتي إيكاتو ميتي إيفا ما قول إذا ربي يجي راجل مالي no boleh ko daga gifti bari bi dam niki idam ko di bar nam betu in namunas ke jiru numuna be ko nyu jiratu namni wana mati ballese obbole won ko di fama de won goda kana yakka kasi yakkuta kasi mubarakin tikese fa yadame lole samu satu ko gotip itti ballese da di fama na gafa da nam di di abu tokko na ya da ya mado sigale garu koi ka amma koi garu amma mu alle ati fayyadamaa jirtu haala mee sammuu muke keessa deebisaati namoonni dhaggeeffataa jirtu. Yaa falmataa shoo qoy ustaazaa dabarsi yoo rabbiif jecha dhaafuu jette yoo rabbiif jecha badiisitti gaabbite isiidhaaf rabbii iddoo lammanii qulqullaa'e yoo didde ofitti balleessite falmata qoyme falmata dhiisi yoo rabbi yoo ofiif jette ofiif qulqulloofti. yoo dhiifte ofitti balleessite mubaaraka abbooti rabbii rasuulee dhiifama godhiif jedhaani namni rabbii fi isa hedduu lamman daandii ta'u barbaade dhiifamaa godhu. Ilaamee gaa dhaggeeffadha ergaa haasaa kaaftanii rabbii wanti caalu hin jiru kan rabbiitu waa hunda caala ergaa haasaa kaaftanii akkasumalee akkana malee jechuun ta'e akkana goona gaa ustaaza viidiyoo dhiifamaa hojjettu akkuma maqaa viidiyoo na balleessite video di fama napa hojjetu garaan ko ammas nangenya di famni si ustaza keenya di fama hojjetu angko sin natti balle fami di fama gafa tamara male balle semiti lakki akaramiti ni barbaachisu natti balle steti di fama na gafa to seran natti balle sine woni si di fama na gafa tokkiti ni jiru umati Baka video na hojjetan di fama godwan mubarak la video na video anti kana kanjiru mube anti kana video na rafame video anti kade video na jedhamame adi fama gawa jude majidan mudin gifti mudi di ita bajude male mudi di fama miti na kana yodu banata fama ga jere rabbi kesi rabbi ma kesi rabbi nabe ma asanur kotte balle tani katani amma gifti wan selanu tigadabi kenye wan tokko difama mubarakin gafachisu demnu yi duftani kesa galtani yetani isanga bwani akakam gon mali fi silanu ti gifti gift amma difama kote tamiti maqam mubarak lamatan kasin
Ayyee. Ammoo viidiyoo tokko irratti hin hojjetin. Akkas jennee silaa gorsinee gochoo keenyee fi akka obboleettiitti akka obboleessummaatti wajjin jiraadhu jennee keenyee fi deemna jenneeti. Isin immoo dhuftanii keessa seentanii amma haasaan nurkaa ammas immoo deemtanii dudduubattan nu deebisuu deemtanii. Gifty.